Godinaalee Oromiyaa iddoowwan hedduutti tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa addacitee jiraachuu jiraattonni himan. Horsiisee bultoonni godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa hanqinni tajaajila bishaan dhugaatii nu mudatee waan jiruuf rakkoo adda addaatiif saaxilamnee jirra jechuudhaan komatan. Walwaraansi Raashiyaa fi Yuukireen biyyoota Afrikaatti hanqina dhiheessii qaqqabsiisuu mala jechuudhaan gulaalaan maxxansaa Afrikaan Konfidenshaal dubbate. Magaalota Raashiyaa hedduu keessatti hiriirri waraana mormuu gaggeeffamaa jira. Kunneen hangafoota oduu keenya kanarraati akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 ani Maadii Abdul Basit. Oduu keenya kan jalqabaatiin godina Oromiyaa iddoowwan hedduutti tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa addacitee jiraachuu jiraattonni himatan. Rakkoon uummanni Oromoo bakka adda addaa keessa jiru akka hin dhagahamneef intarneetaa fi neetworkii bakka hedduutti badee jiraachuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Keessumaa Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Kibba Oromiyaatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa cituun waraanni cimaan uummata meeshaa maleeyyii irratti adeemsifamaa jira jedhameera. Mootummaan Abiy Ahmad Oromiyaa bakka hedduutti uummata ajjeesaa, hidhaa, qabeenya isaa barbadeessaa, qe'ee isaa irraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11 dubbise ibsanii jiru. Yeroo dheeraadhaaf dhihaa fi kibba Oromiyaa irraa tajaajila intarneetaa fi bilbilaa balleessuun gocha sanyii duguggaa raawwataa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa immoo gochi intarneeta balleessuu kun giddu galeessa Oromiyaatti babal'atee jiraachuun ibsamee jira. Horsiisee bultoonni godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa hanqina tajaajila bishaan dhugaatii nu mudatee waan jiruuf rakkoo adda addaaf saaxilamnee jirra jechuun komatan. Aanaalee godina Gujii Bahaa hongeen miidhaman keessa aanaan horsiisee bulaa Gooroo Doolaa isa tokkodha. Aanaa kana keessatti horsiisee bultoota rakkoo cimaa mudachaa jiru keessa hanqinni tajaajila bishaan dhugaatii isa ijoodha. Gandootaa fi magaalota aanaa horsiisee bulaa Gooroo Doolaa bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiran keessaa immoo jiraattonni magaalaa Haraqalloo isaan tokkodha. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti yeroo ammaa kana sababa bonni dheerateef hanqinni bishaan dhugaatii baay'ee nu mudateera. Bishaan xiqqaa fayyadamnus qulqullina waan hin qabneef fayyummaa keenya irratti dhiibbaa waan uumaa jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo kana keessaa nu baasuuf deeggarsa nu barbaachisu gochuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira misooma qabeenya bishaanii fi enerjii aanaa Gooroo Doolaa obbo Mi'eessoo Boruu rakkoo hanqina bishaanii sababa hongee irraa ka'ee mudachaa jiru kun guddaa waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu hunduu deeggarsa gaafachaa jirra jedhan. Walwaraansi Raashiyaa fi Yuukireen biyyoota Afrikaa irratti hanqina dhiheessii qaqqabsiisuu mala jechuudhaan gulaalaan maxxansaa Afrikaan Konfidenshaal dubbatan. Patrick Smith waraanichi biyyoota Afrikaa boba'aa fi gaazii oomishaniif carraa guddaa akka ta'es dubbatanii jiru. Awurooppaan gaazii Raashiyaadhaa bittu bakka buusuudhaaf filannoo biraa barbaadachuu qabdi kan jedhan, kanaaf ammoo filannoon amansiisan immoo Afrikaa keessa jiraachuu kaasanii jiru. Haa ta'utii garuu rakkoo guddaan sababa waraana kanaan Afrikaa mudachuu danda'us dabaluu gatii daabboo ta'uu akka malu Patrick himanii jiru. Sababni isaa immoo qamadii akka addunyaatti oomishamu keessaa dhibbantaan 30 Raashiyaa fi Yuukireeniin kan oomishamu ta'uu isaati. Gatiin daabboo sababa hokkora siyaasaa ta'uudhaan warraaqsa biyyoota Arabaa mudate Arab Spring fidee jira kan jedhan Patrick, biyyoonni kaaba Afrikaa kan qamadii irratti hirkatan kanneen akka Egypt, Tunisiyaa, Morokoo, Liibiyaa fi Aljeeriyaan hanqina dhiheessii fi dabaluu gatii qamadiitiin cimaa miidhamu jedhaniiru. Keeniyaanis biyyoota sababa waraanichaan diinagdeen isaanii yaaddoo keessa seene keessaa isa tokko. Raashiyaan biyyoota oomisha baala shaayii Keeniyaa irraa bitan isaan gurguddoo 5 keessaa ishee tokkodha. Kanaafuu qoqqobbiin dinagdee Raashiyaa irra kaa'amu indaastirii oomisha baala shaayii Keeniyaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a jedhamee jira. Oduu keenya kan xumuraatiin magaalota Raashiyaa keessatti hiriira waraana mormuu gaggeeffamaa jira. Lammiileen Raashiyaa kumootaan lakkaa'aman waraana Raashiyaa Yuukireen irratti bante mormuudhaan magaalota biyyattii hedduu keessatti daandii irratti bahanii jiru. Suurawwan hiriirtonni magaalaawwan Raashiyaa gurguddoo lama Mooskoo fi Seent Piitersberg keessa dhaadannoo waraanni hin barbaachisu jedhu barreeffatanii qabatanii daandiirra yoo deeman mul'atanii jiru. Mormiin kun itti fufuudhaan magaalaawwan kanneen biroo fi kibba Raashiyaatti kan argamtu Saayibeeriyaattis gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee mormitoonni hiriira bahan kunneen humni poolisii guddaan isaan kan mudate yoo ta'u namootni 1800 ol ta'an marfamanii to'atamanii jiru. Gama birootiin Raashiyaan Yuukireen irratti waraana banuu hordofee Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutinii fi ministeera dhimma alaa isaanii Serji Laavrov irratti qoqqobbii addaa kaa'anii jiru. Haaluma kanaan qabeenyawwan hangafoota olaanoo Ameerikaa, Awurooppaa, Yuunaayitid Kingdom akkasumas Kanaadaa keessa jiru akka hin sochoone kan dhoorkame yoo ta'u, Ameerikaan ammoo addatti qoqqobbii imalaa isaanii dhoorkullee keettee jirti. Qoqqobbii biyyootni lixaa taasisan malees dhaabbanni meetaa sabaa himaalee mootummaa Raashiyaa beeksisa akka hin dabarfanne dhoorgee jira. Abbaan qabeenya miidiyaalee hawaasummaa Feesbuukii, Inistigraam akkasumas Waatsaappii kan ta'e dhaabbanni meetaa sabaa himaalee mootummaa Raashiyaa guutumatti addunyaa irra jiran beeksisa ta'ee qabeenyawwan itti galii argamsiisan kamiyyuu fuula isaanii irratti akka hin baafanne dhoorkee jira.
Kaampaaniin kun dabalataanis saba himaalee mootummaa Raashiyaa adda baasanii dhorkuun kun akka itti fufu itti gaafatamaan imaammata nageenyaa Feesbuukii Naatnaa'el Giliichar fuula tiwutaraa isaanii irratti beeksisanii jiru. Tarkaanfiiwwan kunneen hojiirra oolaa akka jiran kan hime itti gaafatamaan kun sanbataa fi dilbatallee itti fufee jira jedhan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qindeeffannee kanneen hangammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana ture an Mahadii Abdul Baasiti ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Muhammad Amin Izzaddiin waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen hafanitti fufuu turtii gaarii.